garuu zakkoo dubbiin dubbisirraa kaatiji ati waan sidhiisi fakkaatteeti sidhiisuudhaaf hin taa'u ati akkasuma jechuu fakkaataa akka keetii akka jechuu warra gochaa hin taane waan fakkootu namarra raawwatu warra garteemi akka keetti deemee siirii nama dalagu warra deemee qabeenya namaa saamu jechuu siiriidhaan kana hunda garteemi ganan akka fakkeenya isaanii taatutti sirraa dalagu taati. Fakkeenya namaa ta'u ta'a akka urjiin uummata sangoosanii isin gorajee akka garteemi namni hundi fakkeenya godhatee warra akkasii lafarraa xarguun godhuudha ta'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota fi kabajamtoota kiyya duraan dursee salaamtaan itti onnirraa burqitee qilleensaraan barattee isin haala qabsiisin jecha deebiitiin jira turtii yeroo dheeraa booda walitti chaanee jira arraan tan urjiin isaas baatee jechuun keessan hin oolamu arra waan as na baasee jira maaliif jennaan hedduu takka zakkoon beeytan zakkoon ammallee afaan isuutti hin jiru qaalichi kun garteemi gaaguroo bira naannee dhiifiif qilleensaan na ciniinee jechuudha deema maaliif jennaan iraaniif qabu jira malee urjii mujrimaati. Hammeenya kana maan dhaabne maaliif akka nama miitaa jechuun keessa noolon boodallee ammallee jechuun yoonii fi yaada qabaatan koomantee lakaa maaliif jennaan ankiyyaa kana jalaa hin deemu maaliif jennaan dhiiseetiin jiran isa waa'ee isaa dhiiseetiin jalaa galee jireenya dhuunfaa kiyyaa jiraachuu jira maaliif jireenya kan keenta obboleessa kiyya maal taate maaliif afaan bantee waasil jechuun waa'uma kiyyaa soita ammaan tana osoo deemtuuti urjii numaatiin xiqqeesseeti bakka isin jirtutti hin diraqeechuu jirta ammas nama itti godhee isii irraa dalageechuu jirta angarteemi jaalattee jibbitee tiisan garteemi akkas yaabsittiin fakkaatin. Sirraan kafala yaa abbaa siirii ana garteemi siirii na dhamaaste yaadni kee galma siif hin geenye gaa maal na gootaree wanti akka wanni ati na gootu illee jirtu obboleessa kee dhaga'e irrallee taanaan borus taanaa sitti himan tamaam ani wanni ati na gootu hin jirtu dachii na jalaan martu samii na gubbaan martu an garteemi fataa jettiin jireenya kee jiraadha maaliif nan dhisnee maal sirraa jiraachuu hin danda'u jireenya dhuunfaa kiyyaa jiraachuu hin danda'u maal taate waasin maaliif na haasuttaan yaa obboleessa kiyyaa silaa garteemi dhiira qafoo taate malee dhiirti ammaan tana nadhoodhaan qatte dhiira akka jettee garteemi dhiira akka jettee tana osoo lafarraa duuganii dhalaa akka jettee dhiira biyya tanaa keessattuu dhiira yaman dhalaa akka jettee caale obboleessa kiyya ati dhiirummaan qabdutti osoo dhiira taate ballistee yaadda dhiirti ballistee yaadda jechuudha akka dhalattillee wanteetu dhalaa takka takkaa sirrii yaada maal taateeti anaafeetii ol qixxeessu deemtuma maal taate ani badhaadha dhiira si fakkaadhe moo maali hoggaan laattu shakliin kiyya shaklii dhiiraa si fakkaate ni maraatte mooti maal taate obboleessa kiyya kaayyoon kan kee galma siif hin geenye sin jedhe. Siirin itti natti goote fayyatiin jira alhamdulillah rabbiin ilma namaatii miti fayyatiin jira garuutu akkasitti urjiin si dhiiste kan naa haftettee yaadu jirtaati sirraan kafala wallaahi billaahi dachaa goriin takka takka sirraa kafala sakko ni gartaati tamaam seeraa nafisatti hin fakkaatiin kana qabaanan abbaa fetiraa direeti as taa'eetiin bakka ati jirtu sanitti garteemi akkatti akka namni gurra qabee si fuudhu si godhuudhaa ta'a arguuf teessatti si dhiiseetiin garteemi waanis yala hafisi fakkaatte tamaam kadirin irraanfataa jaan kadirame immoo irraanfatu ati namii dheerraanfatte ana moo miidhamtuudha naa miidhameen hin raanfanne waan ati na goote xiqqoo nogga yaadari bilik raggajjetti sirraan kafaluudhaa ta'a arguuf teessaati tamaam urjiin si dhiiste si fakkaatimi sittiin qophaa'u jira ifirratti eegi qofa ifirratti eegi garteemi ati waan hin jedhee garteemi waa'ee keetiif sullee hin qabu siifin dhufa zakko bakka ati jirtullee siin to'achuu jira bakka ati jirtullee si bareetiin jira eessa akka ati jirtu bakka dalagaa keetiitiin si dirba. Bakka ati jiraattu iddoo dalagaa keetii bakka ati jiraattu bakka jireenya keetii jechuudha bakki hunda nama seela godheetiin namaan sirraa dalaguudha ta'a nama seela godheetiin si barbaadu jira duraanillee sin dhisne akkasumatti jechuudha bakka ati jirtu as baasanii sagalee irraa si bira dhaabbatanii sagalee na qabu jiran yoo inni sirraa hin kafalle gaa arguuf teessa kaayyoo kan kee galma siif hin geenye jeetiin jira akka ati yaadni kan keetii akka ati yaadatti jechuudha urjii maraachiteeti siiriidhaan dhamaastee maraachitee akka isiin hin beene akka isiin uffata facaastee qullaashaa irra fiitu akka isiin qushaasha jechuudha tamaam hoddaa minaamin waan akkasii kaartoona harraa guurtee akka isiin jechuudha feettee deemtus akkasiin godhattee yaaddeetti akka yaada keetitti sun hundinuu siif hin milkoonne galma siif hin geenye kaayyoon kan kee ati alhamdulillah fayyatiin jira urjiin urjuma hin jijjiiramtu yoomiyyuu taanaan antanuma tamaam ammoo sirraan kafala akka naa hafteettee tati yaadu jirta ani akkuma jechuu jirtu jechuu ijoolleen hundi nutis duuba jiran nu abdadhu nu boonii jaanee akkana qomanaa dhaachuu jiran arguuf teessatti garuu hedduun sirraa qabu jira ijoollee sirraan qabu jira malee akkanatti bakka ati jirtu si dhufee jechuudha dhiigaa afaanii funyaanii gasi neqee si garsiisu meeqaan tami ammoo ati akkana nama hin qabne hoggaan kophaatti deemu moo waan nama hin qabne si fakkaadde moo damee mukarraan merga si fakkaadde moo lafarraan mere si fakkaadde abooga wallahi billahi zakko yoo ina sirraan daleene anummaan ati ilaaltee gartuun urjiin jechuu anummaan ati ilaaltee gartuu yoo ina sirraan daleene an urjii miti ganaan garaa ummaati yaa keessatti deebi'ee dhaladha yoo ina sirraan daleene jechuu arrumallee irratti qooyee ati afaana buufachuutti mee yoo na dhiise akka tokko ta'e tokkon ta'u jechuudhaaf si dhiise jechuun tamaam tokko wayyaa ta'uu qaba ati yoo dhamaa taate an dhamaatu miti tamaam yoo ati waan beene an beetu ta'uu qaba akka keetitti jechuu wallaaltu wajjin ta'achuuf hin jedhe si dhiiseetiin jira ka ati akkas nagoota hayni jaa meeqa garaa si qabu
akka nama jechuun san hunda dagatee akka nama san hunda irraanfatee akka nama wanta kan ta'ini santee jechuun deemu jira. Arraan tana hore maana tuttuute maaliif narraa mee maal narraa feetu obboleessa kiyya yoo na dhiiste hin ta'usiif garuutu jireenya kan keessatti laaqa jireenya kan keessatti booressan bakka ati jirtu dhufee harkoof teessati urjii garteemi urjii ni beekte duraanillee ibiddi isirraa kee akka hin dhaabne ibiddi isirraa kee akka hin dhaabne ni beektamii harkoof teessa kaati tamaam yoo na garteemi jireenya kan keessatti laay akka ati jireenya jibbitee garteemi uffata kana facaastee maraattee shaarratti fiidoo na singoone harkoof teessa yoo na garteemi imimaan bishaaniti yoo na dhiigsi boochisne anuuf miti kanuma qabadhu taa'in. Tamam. Jecha arra jettee waan nama wajji haasofte hundi wanni ati haasofte wanni ati dubbattu akkasuma bira ga'u jirti. Tamam. Nama si bira taa'ee gartee mi oggaati na haasoftu fi oggaati waa hedduu qaraatu nama si bira taa'ee sagaluma san ta'e telefoona isaatiin naa qabu. Meeqaan tamu hara waasappii akkasuma miseenjeraan. Itti saala hundi walii jechuudha dhaggeeffadhu waan inni siin jedhu mee gurma keetiin dhagayi yoon si himne jechuudha himana keenya namantu dubbii teenya beekaa jaan jettee faana shakkuu dandeessa dhagayi sagalee isaa waan inni siin jeesi arrabsuu jaaniiti. Tamam bilisari sagalee narra dawwalanii telefoona jechuun ifi callisanii telefoona keessa taa'an sagalee dhaggeeffachuu ture. San hundoo akkasitti waraabadhee qabu waraabbii sallee ol baasee sigarsitaa WhatsApp kabajamtoota kiyyaa arra maal taatee miira keessa galtee akka loltaanaan hin jiraan isinillee jechuun yoo natti mufattallee asumaan dhiifame isin jecha dhiifame isin gaafachaa maaliif jennaan hedduu takka isinillee harkuu jirtanii akka hin nagodallee ni beeytanii maaliif ani san durallee dirqaman taatu jaalalti. Sinjaalanee ji'eenitiin gurbaa dhamaa jechuun maaliif jennaan namni giddiin nama jaalachisu jaalatti jechuun dirqamni hin jiru jechuudha kara jaallattiin yoon anisa jaaladhe yoo inni jaalatte danta jechuun jaalatti gama lamaani yoo inni jaalatte isa jaaladha yoo inni isa jaaladhe inni na jaalata nama nan jaalatan takka yoo osoo isa ta'e jechuudha maaliif jennaan nama nan jaalannu man jaaladhu osoo narraan tana narraa ifir dhaabee laala dhugaan maaliif na jaalataa jechuun hin danda'amu. Jechuun maaliif na jaalatee jaalakiyyaaf maaliif akkas ta'e jechuu hin danda'u. Ilmi namaa nama ni jaalata. Ifirra dhaabee laanaa illee nama numan jaaladha. Garuu tahee nama nan jaalanne hin jaaladhu. Niin gaafadha gaafii jaallaan hin dhiyeessaa fi gaafa namni sun jaalu jee bobboonu fedhe hayi tus abuu hayaanii haa deemu. Maaltu tun naan ga'e niin dhiisa jechuu jala rarree jala maraadhee booyee maal hin ta'u. Inni jechuun jaalatti dirqii hin taatu. Dirqumaan akka urjiin na jaalattu jetteeti siirii natti goosisteemi. Siiriin ati naggoos jechuun yeroo saniif yoonii fi garteemi wanti taate malee osoo akka tasaa tahee siiriin sun siifillee dileedee aniin tun if wallaalee gama keetillee dhufee jaartii teetillee haallee na godhatte jaartii teetillee osoo na godhatte gaafa bayyadhee jechuun fayyatti tamaam si wajjin jiraadhu. Garuu umrii ta'e guutuu ati akka siiriin na jaalachistetti siiriidhaan yaanii bultiin hojii jaartiin hojii jiraatta. Dogoggortee jirtu obboleessa kee nama si jaalatu jaaladhu malee nama si hin jaalanneef jettee yeroo kee hin gubini nama si hin jaalanne biratti yeroo kan kee abadan hin gubini. Waan isin jiru siifin dhaamarallee dhaamsa bolummaatu kun narraa fudhadhu nan tuffatiin narra waa beeytee na gorsitii naan jechuun kan keetillee noolamu yoo jettellee kanaan nan galchu. Tamaam obboleessa kee mee bari namni jechuun ilmi dhiiraa takka balsee yaada. Dhiirti balistee yaadu qabdi. Dhiirti biyya kanaa garuutu qafoodha sammuun isii waan takkas hin fudhattu. Ani hin beekne wallaahi hedduutu kana ajaa'ibsiisaa jirtan jechuun warri biyya kanaa keessattuu warri Yaman hedduutu kana ajaa'ibsiisaa jirtan. Ani akka nama takkatti wallaahi billaahi anummaan isin gartantu dhalaa dhiira caaltu yoo hin jeenin mala. Garuutu maayif dhaadhii maayif faarstiin aan jina zabana ammaan tanaa namni sin faarsu abbaati faarsee jubaaf hin jee kan hundaa'u garuu zakkoo dubbiin dubbisirraa kaatiji ati waan sidhiisi fakkaatteeti sidhiisuudhaaf hin taa'u ati akkasuma jechuu fakkaataa akka keetii akka jechuu warra gochaa hin taane waan fakkootu namarra raawwatu warra garteemi akka keetti deemee siirii nama dalagu warra deemee qabeenya namaa saamu jechuu siiriidhaan kana hunda garteemi ganan akka fakkeenya isaanii taatutti sirraa dalagu taati. Fakkeenya namaa ta'u ta'a akka urjiin uummata san gosan isin godhe jee akka gartee namni hundi fakkeenya godhatee warra akkasii lafarraa xarguun godhudha ta'a. Fakkeenya namaa ta'u ta'a. Maal jettee jiiti gaafas gartee urjiin maal jettee jiiti dubbiitii tana qabadhu taa'e arguuf teessati. Waan isee laafee sidhiisi fakkaattee agarraan tana jechuudha. Urjiin siif xashattee siif taa'u jirti. Sidhiisteetii miti akka isin dagattee nama dhuftu beekami hunda namaa akkuma dhiyoon tana jee viidiyoo waraabee daawwattaaf kabajamtoota kiyya viidiyoo maree dhufee yaanii gartanii jirtan viidiyoo jalqaba warreen arkinis ibduuba deebitanii chaanala kiyya urjituu biratti ibduuba deebitanii arguu dandeessanii maaliif jennaan guyyaa sanillee maaliif urjii miira keessa galtee kana loltaa jettanii jechuu hedduun keessan itti saalaan gama waastaapii miseenjira imoo minaamin kanaa jechuu nadda waluu turtan garuutu isinlee dhiifame isinlee cinqeetiin jira maaliif jennaan hedduu takka ani dhiiseetiin jira deemanii na haasaan deemanii anaaf waan hedduu takka ta'u turan. Anu jala kophaa jiranii kan nama dhiisee namarraa kophaa bee kophaa kee jiraachuu jiru jireenya dhuunfaa kee jiraachuu jiru neela namni uummanni kun ammallee ani ammoo hedduu takka na dhagaame maalii jechuun maaliin takka na dhagaamte anillee nama onnillee nama sombaan nama tuta jechuun ana garraan tana obseetiin obsaan nama obsa qabu wallaahi dhugaa sanitti
obsetiin deemu jira malee dila kana wallaaleetii miti akka isaan beekanitti isaan hojii deemu wallaaleetii miti garuutu haa ta'u akkuma isiniin jee viidiyoo gartanii jirta warri harkinis akkuma isiniin jee ibtuu beektanii laaluu dandeessanii isiniin jee maal jee kan maree ni beekta kan beenes isin deebi'ee himuu danda'a warra namiidhee jiru warra ana tana gochan taani narra raawwatee jiru tokko isaaniitiin manatti seenee irraa kafaladhaa akkuma isiniin jee dunyaallee gartanii jirtan manatti akka gaafaan seenee shorar keessee isii gartee migaraa qabdi jee hedduu takka irraa qaanfadhee dhiisee viidiyoo marillee argitanii jirtan achilaallee jechan taane naan jettanii koomantii dhuftanii yaadan taane na barreessan warri na yaatanii koomantiin taane barreessanillee tokko isin daawwattoota kiyya dhagaa isinillee koomantii hin taane yoo kana barreessan taate viidiyooti wal haxaa bira dabra ilaalina viidiyooti kala saayinaan isin dhaamu kanu jecha dhugaati maaliif jenna deemtanii na yaala viidiyoo koomantiin taane naan barreessina ani maaliif jechuu miidhamni maaliif namni akkasii miidhu fittiin dhiisne jechuudha moo haanam sin miidhu dhiisi jechuudha moo maal jechuudha mee qoy naaf galchaame koomantiin naa kaamas yaada kana itu tak na ajaibsiisu jirtan keef yaani namni jechu haanamni cabaku haanamni na duru dhiigaan irraa ganna quuseetiin dura ta'a jechuudha moo maaliif irraa dubbattaa jechuu keessanii moo maal jechuudha na dhibee jira hedduu takka mujrimtitti eessaa dhuftee haa hin duudeete ammas maali sin galcha akka fedhetti gartee bila akkana nama aflee isin tifteef akka keessaa dhuqaasee gartee akka dhiiga isaa akka bishaanitti roobsa irraa arkuuf teessan garuutu jechan taane as jala deemtanii akkisina barreessanii fadhu koomantiin taane yoo taate fiidooti haxaa bira dabra ilaanna naaf laalaa jee isin wanti dalagutti hin jiru ani garteemi warra namiidhu jiru tokko isaaniitiin irraa kafalee isin garsa ammas arrastaanan borstaanan urjiin akka nama dhiistee arguu jirtan fiidoo marutti hin jiru fiidoo dhiisetiin jira fiidoo torbaan siti fiidoo marutti hin jiru maal jennaan yaa'iin bereedduu miti yaa'ii hin godhu jeetiin akka namni takkatti if qabee immoo taa'u jira maal jennaan yaa'ii guddoota kan qabara dalagaa xiqqoota kan qabaate irra jaana yaa'ii faayidaa hin qabdu garuutu ka faayidaa hin qabne akka itti faayidaa qabdu jira an faayidaa sirrii qabdi harkeetiin jira yaa'ii ifaa bilisatti addunaa baatee naaf galtee jirti yaa'iin sirritti faayidaa qabdi waa hedduu takka harkeetiin jira wani nan dhiisee gartee nama hunda jalaa galee zimji'ee mana galee taa'uuf akka waan sodaa namaati mana galee isin fakkaatu jira isinillee akkasuma jechuu zakko atillee akka sodaateeti mana galee mana taa'u jiru si fakkaata ammoo sodaan itti qabaadheetii miti tamaam sitti ni maala ga'e siin kabaju jira kabajaate wallaaltee nan biyya kutuun tabi arkuuf teessammoo sin garsammas hojiidhaan mush afaan hin gartee mee akka nama galee jechuu sitti na garsa hojii si garseetiin san boodaan allaa waan isin jiru akkuma gaafa kaan sin jeeti dubbisa yoo dagatteen beekan dagatus nan galchu akkuma isin jee garuutu ammaan ta'e irra hedduu takka maaliifin afaanii viidiyoo sana maruun qabu ture viidiyoo sana maruufu ati urjiin akka naa dhaadachuu jirti firaan jechuu sila akka ati firaan neeni tekkati na quba qabne sitti dhufuu qaba ammallee hin dogoggorree sitti arki viidiyoon tiitun daawwattotaaf kabajamtoota isineen akkasuma viidiyoo tiitana sheer godha zakkoo biraan naa ga'a maaliif jennaan haa arku zakkoo yoo ina sirraan kafalle akkuma isin jeega insha Allah ati iftaan fagoo seeti yoo ina sirraan kafalle anuu urjii miti garaa ummaati yaa keessatti deebiitiin dhaladhee si garseechuu tamaam taakisii daawwattotaaf kabajamtoota isin dheeradheetiin jira hangam viidiyoo biraa qabadhee isin deebutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu